ماما يا أماتو ويادتي يا سيركودي بودي معلوم أنا خويا يرومنا بقول أنت بها سنجريت بيك يا دكيا نافنتاني كنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جستان كم جمتو تردفتو channel أقول دبرتو فيا كيساني جرتني نقوم الحمد لله نجا. إذا كم بيكم برنوتا كأنكم تفوفي تجرا حر اللي متدري برنوتا كأننا أنا دبرتي رأيتو في تفتني يو كان صدر كاجدانا صدر كاديرو تاجدي في كنني أنا دبرتي رأيتو في تفتني وانقولو كبدو كم كيستو جرا متدرين كأننا إذا نو دبرتين إنه يوجدي متي dubartiin eenyu yoo oli eenyu yoo oli yoo jennu dhiirumaaf dubartii jira uumaa rabbii keessatti dubartiin dhiiraa gadi miti baay'isawee yoo ol taate malee yoo caalte malee hin hanqattu akka hanqannuuf goonuma mataa kenna sadarkaa xiqqoo fi kennee jechuudha odoo dhiira ta'ee jenna jechooyi jecha hamaa jecha gaarii ana sammuu kee keessatti xiqqoo ulfaatu fayyadamna nu dubartiin osoo dhiira ta'e akkana godhee jiraadhe oduu dhiira ta'e akkana godha oduu dhiira ta'e bakka kana godha oduu dhiira ta'e rabbiin uumaa keessatti akka amantii kennatti dubartiin dhiirri haa wal caaltu dhugaadha ammoo namummaa keetitti ati dhiira kamuu waan dhiirri hojjetu kamuu hojjechuu dandeetta dubartii waan dhiirri hojjetu kamuu hojjettu wanni jedhamu waan jiru natti fakkaatu. Kana jechuun wanni amantiin kenna adda baasee nu uume jira. Wanni dubartiin hojjettu ka dhiirri hojjenne jira. Suni cimina fi dadhiban kenna argisiisu. Suni uumaadha. Wanni martinuu jechuun waan uumamaan fakkeenyaaf dubartiin fi dhiirri daladu tarii akka safuutti illee ka dubartii irraa bareedu ka dubartii irraa bareenne jira. Sanii miti. Jireenya keessatti dubartiin dhiiraa gadi jettee sadarkaa ofii yoo kennite ni guddatte moo ni xiqqaatti malee. Ati dubartii taatee hojjettee makiinaa bituu maaltu si dhogga bitamaa jira. Ati dubartii taatee hojjettee investimentii kamirra hirmaachuun maaltu si dhogga hirmaatamaa jira. Uduu dhiira ta'e jecha jedhuu fi kennee jala kennee sadarkaa dubartummaa kennaa gabbuufna. Dubartiin jagna. Dubartiin goota. Dubartiin maleettiidha. Mala kamuu rakkoo dhiirri nuu yoo keessa seene keessaa bahuu hin dandeenye keessa yoo rakkoo keessa iyyuu seente ni baati. Maalidha mala isiitiin. Gootummaa isiitiin obsa qabaachuu isiitiin ati gaafa haadha taatee dubartii taatee obsi kan keessa sadarkaa qaba keessattuu dubartii taatee lammaffaa ammoo gaafa ilmoo argattee haadha taate keessattuu obsi keetu sadarkaa wayirra si geessa maaliif jennaan dubartiin dhala gaafa argitu waan baay'ee keessa darbiti. Obsitee ilmoo ofii san argachuuf jecha obsitee keessa dabarsiti. Ammoo wanni waan san irratti ulfaatu hin jiru. Waan ilmoo argachuu tarii gaaf ciniinsuu irra itti ulfaatu addunyaa kanarra dubartii irra hin jiru abadan. Hayyee dubartiin obsitee waan ciniinsuu san tahammaltee yookaan dandeettee ilmoo gaarii abbaadhaan waamamu, ilmoo gaarii biyya bulchu, ilmoo gaarii haadhaan waamamu, ilmoo gaarii gosaaf warraan gandaa faanaan ka warra saniitii ka gosa kaniitii ka biyya saniitii. Jedhamee waamamu namaaf gumaachitu waan biraa maal dadhabdi. Wanni martuu qooda rabbiitu keessa jira. Laakiin dubartiin waan ulfaataa akka kanaatu dandeetti akka cineemuu kana dandeetti dabarsite waan ta'eef waan biraa hin danda'u jettee ofii kennuu hin dandeettu. An dubartiidha rabbiin dubartii godheen uume waan ilmi namaa hojjetu godhuu danda'a ni danda'a akkamitti. Ufamansiisee ni danda'a jedhee ol ka'ee jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ufuma kennaa of cabsina obboleeyyan tiyya dubartoota. Gola dubartootaa jala jirra. Golli dubartootaa waa'ee dubartootaa ka sirraa qabu hanqina dubartootaa irraa dubbachuu jira. Hanqina dubartootaa maal inni? Uf xiqqeessuudhaan dubartiidha ofii jennee bakka gadaanaa ofii kennuudha jechuudha. Wallaahi yoo morkatanii morki jechuun nama hiriyaa keetii ka soolii hojjete wal morkitee inni maaf guddata jettee morkuu miti. Qixa nama kamiitu guddadha jettee morkuu yookaan dalaguu murannoof kutannoo qabaachuudha. Kaleessa wanni kun martuu si bira jiraachuu dhabuu mala. Adeemsa jireenyaa keessatti ammoo maraane argatta. Obsas rakkoo danda'us waan karoorfatte galmaan gahus qabdaa jechuudha.
Kanaafuu an dubartiidha. Dubartummaan kiyya eenyu gadi na godhe dubartii duu ta'uu baadheeti ani akkana nan godhani dubartii duu ta'uu baadheen akkana ta'uu maaf jenna. Dubartummaan keenya homaa nu goone karoora mataa keenya yookaan kaayyoo mataa keenyaatti nu jeeqe malee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya ani dubartiidha jecha jedhu fayyadamtanii yeroo baay'ee haamilee keessan yookaan humna keessan ofin hinaas hunda gongora keenya ka mataa keenyaatti. Dubartii yoo ta'e waan kamuu ni dalaga godhuufamuu maal barbaachisa karoora. Karooraaf kaayyoo mataa kiyyaa yoo qabaadhe immoo waan dhiirri dalagu kamuu dalaguu danda'a jechuudha. Danda'amaa jirallee paayileetii taatee dhiirri xiyyaara oofaa jirti dubartiilleen oofaa jirti. Dubartii ta'uu isiin xiyyaara balaliisuu irra wanni namaan bisaaru hin jiru keessattuu yeroo ammaa doktora xiyyaara doktora ta'ee nama yaaluu jira dhiirri dubartiilleen yaalaa jirti. Konkolaachisaa oofuun danda'ama danda'ama kun oofaa jirti. Jireenya kan keenya jirtee qabeenya godhachuu dandeetta danda'amaara danda'ameerallee. Kanaafuu ani dubartiidha jecha jedhu kana of jalaa hambisuu qabna. Ani dubartiidha jecha jennee itti fayyadamnu bakka safuu keenya cabsu. Bakka waan irra dubbachuu qabu ati saaltee dubbattu ka safuu cabsu ka hamilee kee gassi qabu yoo ta'e san qofaaf itti fayyadamna. Dhugaadha dubartii godhee rabbiin uume isa san uumaa rabbiin cabsin. Laakiin ani dubartiidha yoo eebalullee tarii namni wayii si miidheeyyuu ani dubartiidha uumaa ofirraa godhuu hin danda'u ani dubartiidha hojjedhee jijjiiramuu hin danda'u ani dubartiidha kana booda eessa gayaa ani dubartiidha uumaa godhuu hin danda'u waan si miidhan tokko waan waayyuu gootee ofirraa deebisuu dandeettu harkaan utuu hin taane yookaan dhahuudhaan utuu hin taane yaadaan hojiidhaan. Osoo kun godhuu hin danda'amu ani dubartiidha jecha jedhu fayyadamneeti qalbii teenya cabsina yookaan qalbii teenya fageessina waa hundaarraa. Kanaaf dubartiillee taatu bakka kamuu ga'uun hin danda'ama. Dubartummaan kan kee waan kamuu irraa sin daangessu. Atummaan murannoo qabaadhu malee. Jecha ani dubartiidha jedheetiin itti fayyadamee hamilee keenya nu cabsu kanarraa of qusadhaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Wanni nu barbaachisu ani dubartiidha inni ofitti himnee of duuba deebi'uu duun taane waan dhiirri hojjechuu danda'amu hin danda'an. Waan ebaluun sun hojjetee jiramuu danda'a hin danda'a karaa kamiin isa san itti deemuudha qabda malee ani dubartiidha inni dhiira kana hojjete anaafisatu tokko anaafisatu waan kana walqixa dalaga jechuun qabna aslan dhiira biratti tokko kabajaa qabaattu yoo ati dubartummaa kan kee qixa sirrii ta'e itti fayyadamte qofa. Beekumsa rabbiin sii kennee fi waan tokko barumsarraa argate tarii nama jalaayyuu haa ta'u waan wayiitti fayyadamtee argate sanitti yoo ati hojiirra oolchite qofa dhiira biratti kabajaa ka argattu. Sanaaf barumsi kiyya kaadhaa ani dubartiidha itti hamilee ofiin cabsinii jedha. Maaliif waan dhiirri dalagu hundaa godhuu hin dandeetta waan uumaan addaan nu baasee tokkoon alatti jechuudha. Hamilee kee ofitti hori. Ufin cabsini horii abbaan gaafa cabsee ormi ija jaamsa akkuma jedhan san. Indoom nu caallee argamna. Mee warra konkolaachisaa yookaan konkolaachistoota addunyaa kanarraa keessaa bakka dubartii itti ooftutti namni balaan konkolaataa heddummaatamoo bakka dhiirri itti oofu jettanii yoo qorattan ammaa yeroo kanatti bakka dhiirri itti konkolaachisummaa ta'ee oofutti irra balaan konkolaataa heddummaata. Sababni isaa of eeggannoo qabdi dubartiin. Namaa yaaddi obsa qabdi rakkina keessa dabarte waan hunda argiteerte waan ta'eef rakkina keessa dabarte jechuun dubartiin waan baay'ee argite uumamaanuu jechuu. Kabiraatii miti dubartiin barxuriin laguu yoo itti dhufu dhukkubbii baay'ee keessa dabarsiteetiin waan dhiirri argine obsiteetiin guyyaa haga ta'ee san ofirraa dabarsiti bara. Kunuuyyuu obsa tokko kunuu barumsa guddaa sii ta'a. Rakkoo si dhufu kamuu dandeetti tahammaluun si keessa jiraachuun sunuu barumsa guddaadha. Kanaafuu dubartiin eenyuyyuu gadi miti. Eenyuyyuu gadi miti. Eenyuyyuu oli malee akka jedhee fudhadha. Jecha dubartiin eenyu walqixa dubartiidha ani akka dhiiraan dalagu ani akka dhiiraan ta'u jedhu san of biraa of maddii kaasaatii hayi waan dhiirri dalagu anis ni dalagaa rabbiin sammuu dhiiraa kenne nuu kennee jira. Ammoo itti fayyadamaan oduu itti fayyadamne dhiira caala namni xiyyeeffannoo mana keetiif dhiira caala ka yaadu bultii tante waa walitti qabachuu qabeenya kan kee keessattuu karoora baaftee jiraachuu ka dhiira caala itti fayyadamu dubartiidha. Kanaafuu rabbiin maan nurraa hambise ofii kennaa hamilee cabsina ofii kennaa
ani dubartii dhennee duuba uf deebifne. Jechi sun anaaf naan ta'u. Kanaafuu bakka kaleessa irra jiru dhaabbannee kaleessa iyyuu adaa an dubartii dhedhee waan kana ka hojjechuu danda'uuf dhoogge sirriidha ni danda'a. Ka'ee eegaluu qaba malee ani dubartiidha maan naan jedha waan kana yoo dalage yoo baatee fakkeenyaaf rakkinna taatee dhiirri dalagee nama hojjechuu waan jiru garuu ammoo bakka dhiirri si bira hin jirretti baatee qotuu ka dandeettu yookaan ka beektu yoo ta'e baatee qotuu dhabuudhaan ani dubartiidha jettee sadarkaa gadii ofii kennitee oduu baatee hin qotne ijoolleen kasi bira beeloftu taate kun rakkina sammuu keetiiti. Qotuu qabda baay'ee. Qottee daa'imman tantee beela baasuu dandeetta taanaan dubartummaadha. Uf qaqqabdeetiin beela'uu hin qabdu yookaan kadhachuu hin qabdu harka namaa ilaaluu hin qabdu. Dubartiin illee taatu waan harki kan dalaguu danda'u waan godhamuu danda'u godhuu qabdaa jechuudha. Oduu godhuu dandeettu an dubartiidha maan naan jedhan an dubartiidha kan irraan bareedu an dubartiidha kan irraan tolu an dubartiidha jettee waan godhuu maltuuf rakkina keessaa si baasu mara dagalee yoo of keette akkuma jirtutti hafta jiramu tokkollee hin jiraatu. Kanaaf maqaa an dubartiidha jedhu uf jala ooftee rakkinna hamatti of hin gatinii dubartiin ta'uun kan kee waan kamuu irraas hin daangessu. Murannoof kutannoo qabaadhu. Siin jechuu barbaada obboleetti tiyyaa egaa warri chaanala kanaaf haarawwataatan share subscribe godhuudhaan nu faana deemaa isiniin jenna. Yaanni kee yoo isinitti tole koomentii bareedaa kaayaa yoo isinitti toluu baatellee waan kana sirreessi jedha yoo arrabas taate ani walumaa galatti arrabas ta'a yaadas ta'a waan gaarii ta'a hama ta'a fudhadha. Maaliif yoo waan gaarii qofa sirraa dhaga'u taate anuu waa sirraa barachuuf hin dhufne jechuudha. Hundaa qoodachuudhaaf isin bira dhufe waan ta'eef waan jiru naa qoodaa isiniin jedha yoo sirriin jenne ammoo wanni kun waan itti yaadamuu qabu sadarkaa keenya of xiqqeessuu hin qabnu sadarkaa keenyatti hundoofne oduu nama tuffachuu hin taane oduu nama morkuu hin taane jireenya keetiin morkitee kennaa rabbi sii kennee morkitee bakka tokko gahuuf akka tattaaffattu abdii qaba. Inshaallah yoo rabbi jedhe barumsa biraatiin akka godhatti deemtu barnoonni keenya kaadhaani dubartii dheettee sadarkaa kee of gadi hin buusinii jedha. Barnoonni keenya kaadhaa irratti dhaabata waan waliin turtaniif assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.